Nurka jira anis beekaa beenis beeka waan jiru. Wanta kana namni biraa maaf gabba'ee waa'ee koo dhimma godhatee ganamaaf galgala suuraa koo maxxanfatanii ta'anii na dubbachuuf deemi. Ani na diiguuf immoo bakka jiru na raasuuf immoo. Biyya galtu dheerii ammamu. Obboleetto namni biyya galchuu danda'u hin jiru tuktuki irratti taa'ame biyya galtu sila tuktuki irratti nama harkaan fuuni ati. Mubaarik itti gaafatamta mucatta wallah. Namuun tiktok irratti waadaa ummata irratti liibii irratti miti kana waadaa galte fuudhatte. Oomigaa isaa tuuta lumee ijoollee waraabbattu aboo nuti qaban. Gabbee narra kataaree dheeta akka nama tokkotti himan ankaroora kootiin hin jiraata. Akka mana haadhaaf abbaa kootiitti hin jiraata. Ammas immoo lammaffaa gabbaa'anii inni jarri akkasitti rakkataartii maalii waa'ee maallaqaasi wanti hundinuu nurka jira anis beekaa beenis beeka waan jiru. Wanta kana namni biraa maaf gabba'ee waa'ee koo dhimma godhatee ganamaaf galgala suuraa koo maxxanfatanii ta'anii na dubbachuuf deemi. Ani na diiguuf immoo bakka jiru na raasuuf immoo. Biyya galtu dheerii ammamu. Obboleetto namni biyya galchuu danda'u hin jiru tuktuki irratti taa'ame biyya galtu sila tuktuki irratti nama harkaan fuuni ati. Mubaarik itti gaafatamta mucatta wallah. Namuun tiktok irratti waadaa ummata irratti liibii irratti miti kana waadaa galte fuudhatte. Oomigaa isaa tuuta lumee ijoollee waraabbattu aboo nuti qaban. Dubbatan. Ani jechuun nam tokkitti waa'ee koo dubbachuun barbaadu asin jira abbaan koo is beekaa haati koo isa maanaatti kennite. Nam tokko gabba'ee maqaa koo saarraan kana lammaffaa immoo obboleessuma ani barbaadu dheeraa obboleessa isaas narraa dhowwa akka inni maqaa koo haadha manaa koo maaliin jenne gadi ba'ee ani haadha manaa isaatis miti wanta tokko wal biraan qabnu kana booda. Kanan jechuu barbaada inni lammaffaa immoo nam tokko gabba'ee waa'ee koo narraan dubbatin an beeka an of hin beeka an rakkataan jiru waa tokko ana to beeka an gabba'ee ni man. Kanan ta'e hin jenne calam jedhanii gabbaanii waa'ee koo ganamaaf galgala footoo koo maxxansanii. Amiyyeen jedhamu immoo fira kooti jedhe naa galchaa jedhee dubbate. Qoy. Isa Amadee jedhamus an Amadeedhaa wajjin firaa miti abbaa koo. Baqa Amadis mubee kottu taa'e kalas mucaanaa tofte himattee kalas namatti ergaa sii dabarfatte kalas hin gaa kayyatan sirraa. Nam tokko maqaa koo nam tokko Bakka argaa kee dabarfatte dhageen nam tokko maqaa kee koo haasa'uu hin barbaadu. kalas argaa kee dabarfatte ati kalas kai. Maaloo koo Kai asirraa dhiisii Kai bakka gaa kalas kai gagaa Mubaarik dhufee taa'u kai gaa. qabna nuun dinu. itti nimanni hangabbee narra Kennadhe sibira haa teessu erga jedhame isaak mirga maalii qaba dubbachuu tokko mirga tokkoon qabuan haadhumu waa tokko mucaan nuftee fuuldura keenya teessee nu salphiftee kaleessa mormaa turre lakkii boo Mubaarikiin bira amma reeffi rakkoo natti uumamaa raa jette mucaattuu rakkoo uumne kaleessa immoo yeroo isin ol galchitan us yaa jara na dhiifaman isin gaafadha dubbii kanaa keessa galuun barbaaduan maanni wantichi jedhee isinitti isin gaafadhee jennaan ka'umsaa kaastanii na gaafatanii wanti na aarse tokko waan tokko jira mucattiin baay'ee bareeddi an yeroo isin achi dhuftu karaan deemaa ture malee silaa yoona jechuudhaaniif Mubaarik waan ta'e wal goonee mucaa sana yookaan dhambuta malee inni isu kanaaf yeroo inni daa'uun baga kaayiroo keessaa deeme iyyuu erga mucaan dhufte yoo barbaachisa kanaan taaneen alatti inni na aarsee naan kaleessa na dubbachiise bakka heerumuudhumasi akkamitti heerumsiisa Mubaarak mucaa kana ndee heerumsiisuun qabu inni harka keessaa qabaatee dhiise bakka kanaaf yaa jara nasa dhugumaa walitti taa'emnu jookiidha mucaa amaanaa maatiin itti kennateera waa tokko wanti Furmaata ta'u kanaaf kana qofa jechuun yeroo Mubaarik Musammaa gara biyyaa reebseenu keessa ati biyyuma keessa turte moo biyya alaa turte moo eessa turte kana jechuun intala eessatti argatteef deemaa jirra waan ta'eef kana nu deebisuun dirqama ta'a jechuudha. Biyya keessan ture. Biyyuma keessa turte jechuudha. Okay. Mee Awwal Musammaa garanumaan gara gaaffii tansi dabarsaa mucaan kun siif maali? Haadha manaa koodha. Fuutee wajjin jiraatteetta? Fuudheera abbaatu naa kenne abbaa isii dhalcheetu ni kaanaa hidhe akka amantaa islaamaatti. Akkamitti argattee akkamitti fuute? Abbaa gaafadhu abbaa sana namaa kenne gaafatamaan kana. Ati jechuun ati akkamitti argattee akkamitti fuute? Abbaatu ni kaanaa hidhe malee deebii biraan deebisu dhiifama. Eessatti argattee naan abbaan ni kaasee hidhere?
Gudiidha. Abbaanni haadha manummaa na gaafatte abbaa isheetu ni kaanaa hidhee qofti deebii gaa quubsaa hin ta'u. Eessatti wal argattaniidha bar isiidhaan eessatti wal argattanii siin jedhee bar. Waan abbaan nan gaafanne na gaafatte kana siin deebisu. Kun bar waan dirqama sirraa eegamu bar. Waliin amma wanna tubachuu qabdu wanna an dhugaa sitti himan. Wantoota si fayyadus hin fayyadne si adda baaseen sitti himaa deema. Waan kana lafan keessu taanaan akkatti rakkoo qabdu akkatti kijibaa jirtu sirraa mul'ataa jechuudha. Warra kee miti jechuuf deemna. Maaliif akkamitti argattee? Dhugaa kootiif ragaa kootiif abbaa siitu na baasu kana sii miti kan na baasu dhugaa koon na baasu. Mucayyoon abbaa qabdi turte? Qabdiyee. Abbaa qabaachuu si maal hin beekne ragaan maali? Yeroo inni kaa hidhachuudhaa jedhuun bare abbaa kooti naan jette siinis aduftu gaafatamtu hawaasa kana fuulduratti. Isiinoo Suudi Arabiyaa irraa galtee akkamitti argatte kanan siin jedheef eessatti? Eessatti waa'ee abbaa tokko sitti moo? Hayyee himi hayyee. Xiqqoosii akkuma namni walitti bu'utti haadhaaf abbaansii walitti bu'anii turanii eeguma saaraan dhalattee booda sababaa walitti bu'iinsi guddaan jiruuf abbaan saaraa armeesiitii waan waliin galleef intala saaraa haadhatti dhiisee jara gatee gaa'ila biraa ijaarratee haala baay'ee armee saaraa rifachiiseen jiruu isaa eegalee ture. Eega kanaa booda akka diinaatti wal ilaalaa jiraachuudhaan kan qabate anabbuman qabu abbaa kooyyoo miti jedhanii of amansiisuudhaan haati saaraas immoo abbaa manaasii kaaduudhaan yookiin jibbuudhaan roorroonni jararraan geessiserraan kan ka'e akka nama maatiin qabnetti of amansiisanii umrii saaraa guutuu daa'imummaa saaraatii kaasee waan jiraataa turaniif akkasitti of amansiisanii waan jiranuuf abbaa sanas maqaan dhaanu ittiinis hinaasa'anu waa isaas kaasuu yaadatanu kanaafi kan isheen abbaan qabu jettu yaa'u daa'imas waan taateef akkasittuu badhaan isin hin jedhu. Okay, galatoomi. Malee lubbuudhaan jira baay'ee. Suudi Arabiyaa irraa galtee akkamitti kakkatte? Lubbuun jiru miti? Jiru Okay, siif isaanuma inni kaa godhee jechuudha abbuma san. Eega. Sheekiin masgiida waamamee mana jaraa taa'ee ni kaanaa hidhe. Zimbiloo miti. Mana jaraa. Saaraan mana jaraa teessee sheekiin. Mana abbaatii fuutee ati? Inni abbaan ni kaanaa hidhe jedhaan jiru obboleessa koo baaltaan. Okay, qaamumaan siidhe jechuudha. Bilbilan miti qaamumaan ni kaasiidhe jechuudha. Ani qaamaan hin dhanne. Garuu dhaga'i saaraan qaamaan achi jirti. Abbaan saaraa achi jiru. Mucaan keessan. Saarraa qoy al tokko deeqaa tokko naa kennaati sittan deebi'a. Saarraa obboleettii koo. Waan asii ta'een dubbadhuan. Dhaggeeffadhaa waan asii ta'een dubbadhuan. Biyya agaltuu jedhamee edda uummata murteesse. Ati gatii bucuu taateef gatii isa biyyii taateef uummanni Oromoo hidhee sirratti murteessee muree murteessuu kan qabu jalqaba abbaa keetii itti aanee uummata Oromooti. Haati kee amaanaa anatti kennite jechuun gatii sagalee uummata Oromoo ta'eef sittis anattis kennite. Anatti kennite jechuun Oromootti kennite jechuudha. Uummanni galchinee waan isin barbaaddu godhaaf jedhee deebii kee kenniifi sana booddee abbaa keetti waliin dhageessa. Ani karooraaf hin dhufee sababii deemuutiif hin dhufee ammas immoo asitti an karoora kootiif hin jiraataara deebi'ee aniyyuu dheengaddan dhufe maaf biyya galuu naa murteessan dudubba koo. Galatoomi. Abbaataan immoo isinii dawwalaa dhaggeeffadhaa. Tole tokkummaan akka dhufuun barbaada nama tokko buusii mube. Abbaataan dawwalee ka'a. Mube Diraanis abbaattiin dawwalini. La. Mube dhaabni mi'aan tokko ifan. Raanuu kennaa gadi buuna jala keenya. Abbaatiin dawwaluu siin dawwaluu tanii ala nammoo. Lakki waan barbaade nu ibsika waan abbaan dawwalaa. Mubaarik mucaan ergi isin himatte kanas abbaan barbaachisu dhiisi mucaan daawwan barbaada jettee abbaarra maal barbaadde? abbaarra maal beektaa? Abbaamo tokkoffaa aamiyyeen abdi waan hin beeknaa isaa aamiyyeen edda mana sharafu dubitti assalaamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جبت رجالا أنا مباركي. يا رجل. رجال الحمد لله. إنني أبا إنيو تسين. عبدو أبا جماعتي. عبدو أبا جماعة. عبدو أبا إنيو. أبا
Abbaa Saarraa. Saarraa keessan eenyutti amaanaa kennattan? Isinitti kennanne. Amaanaan keessan ammoo eessa isiniif taa'u? Isinuma biraa taa'u. Abdii Geetaachoo warra gastireerta waan gaafatte qabdu abbaa. Isa dhumaati. Waan gaafatte qabdu? Hin qabnu cufi. Abshiraa galatooma mucaa keessan isinii haasoftee beektii ergaa amana koo dhuftee kayroo dhuftee isinii dabaltee beektii mucaan keessan. Tutti murteeffatanii Saarraa qoyi al tokko deeqaa tokko naa kennaati sittan deebi'a Saarraa obboleettii koo waan asii ta'een dubbadhuan dhaggeeffadhaa waan asii ta'een dubbadhuan biyya agaltuu jedhamee edda uummata murteesse ati gatii bucuu taate gatii sabiyyii taate uummanni Oromoo hidhee sirratti murteessee muree murtee qooda keessi kennan moo isin kennan? Naa kenniteetti. Eenyu jechaan gurgure? Anaa ittee gurgurte. Galatoomi kaa. Waan taasoftuuf kana namni wal biratti madaalee alaa dhufan. Si wajjin waan obboleessa waan taaneefi hin darbaa barri kunis si wajjin asirratti inaasoo manni gaa tira guutuun hin beeka waan mana haadha kooti sana akka sanatti rakasiisee gurguree fi obboleessi koo rakkachuurra haati koo duuteetti gaa. Manichi abbaan bitatu yoo dhaqee jedhe lafichuma laalee keessaa ba'a dandeessi biyya sana hin deemu jedheen dhiise manicha sababii isaan gurgure. Kana keessa quba qabannis maallaqa wallaahi wa billaahi karabbiin koo na argu akka isaarraa maallaqa isatti ergites hin beeku dhageessanii waa tokko wantan beeku hin jiru maallaqa akka inni isaarraa liqeeffate ta'ee fudhatis ta'ee wannan beeku hin jiru. Liqii miti akkaawuntii koorra kaa'atte malee. Dhaggeeffadhaa. Gaafadhaa siidhuma si bira jirti miti gaafadhaa. Achumaanan dhageessanii maallaqicha ummata silaa dubbatanii nama dubbachiiftu tiktookiin silaa yaada nama fixachiisu garuu ammoo ta'etti intalli kuni rabbiin haadha keetiillee haadha duutee jirtullee rabbi ramata siifa godhu amma siin dheengaddaan mallee haziniin fixanne haadha siin fixanne itti kaatan silaa dabalatama wantan jechuudha intalli kun hin butamne Itoophiyaa irraa Kaayiroo dhatte Kaayiroo Itoophiyaa keessaa yukaa bakka jirtu keessa Jimmaa irraa Addis Ababaatti fe'amtee makiinaadhaan gurraan dhageessi hamantee ittiin haasoftee walii galanii Mubaarak fudhatee deeme. Utuu butii jedhanii biyya keenyatti utuu badde intalli kun hin butamtee ajin maaliif utuu faa kormee taphattu butamtee miti akka biyya keenyatti duriyyuu malee hamma hin jiru nino duritti innaan sabiyyitti nan beeka kan amma immoo amansiisee fudhatee dhaqe Kaayiroo isiinis amantee itti amantee duuka dhatte utuu ammoo rakkina qabaatte utuudha malee immoo qabdiin beekuan rabbitu beeka utuu ammoo rakkina qabaatte mana habbichaa ta'a rakkinan qabaa jettee isin gaafannaan isiniin jetti hin qabu jetti tuma rakkina qabaatte isuma ammoo Mubaarak obboleettummaa yaani gargaarsa akkuma dur nama gargaaru fuudhee dhaqe malee warrummaadhaaf fudhatee hin dhanne mitiire warra qaba lama yoo mootuma rakkina qabaatte immoo mana habbichaan taa utuma naa ta'e utuu dhaga fakkeenyaaf mana abbaa taa'e namni tokko gaafina gaafate utuma rakkina qaba ta'e hin qabun jedha maaliif yookiin illee dhukadhee himadha malee maaliif ree ammaaf abbaa sana amma sulummaan irratti qaba ka abbaa manicha sanaatiyyuu narratti qabaan akka barbaade na gochuu danda'a jechaadha godhaaf jedhaan jiru masalanii isa aaramni jedhu utuu ta'e isa jedhan sananii isinii maal kanaaf yoo fuuchuu barbaadan immoo Mubaarak isin jarri Maammadoo hin jaallanne nuu kennaa hidhaa malee utuma rakkinan qabaanne akka mucaan kun rakkina godhattu hin godhina ammoos immoo dabalata akka utuma rakkinni hin jiraanne rakkattee yaada keessa galtee haadha siisanallee teessee boossee ijjisii jaamuudhaan malee yookiin mucaan kun ol jechuu barbaannaan gadi dha'uudhaattanii duuka dhamaa jirtu malee keeriidha duuka deemaan jirtan irraa deebi'anii yoo gargaarsa ta'e na gargaaraa jettee himatteetti hin himanne akkamti rakkina sii bartanire utuma immoo rakkina qabaatte ammas irra deebi'een isinitti hima yoo mana sana keessaa qabaatte rakkina jechaadha amma nu shamarran kuni dhiiran jedhu gala nu shamarran kun waliin gallu guyyaa lamaaf yoo wajjin jiraanne gaafa guyyaa sadaffaa wal jibbineerra
ofumarraa kaaseen isiniin jedhaara. Akka dhiiraa wal hin danda'an. Dhiirri fakkeenyaaf mana tokko kudhan ta'eyyuu wal danda'a. Shamarran immoo wal hin dandeessu. Utuma mana warra haadha manaa saasanaa wal dadhabde. Dadhabde jechuun beekon. Hansuudiin jira siin kaayiroo jirtanii isaan beekaa miti. Masalanii utuu ta'e jechaadha. Himachuu hin dandeessu. Ochi baate malee. Isuma ammoo baastanii moonii akkasiin maraattee akkasiin fokkiftu barbaadan malee yoo isin bakka gaarii jiraatti ta'e. Kun yaada miti micaa kanarraa bu'u akkasiin haadha si yaadde boossu ittiin duulina dabalatan moo imaammadoo isin tokko immoo kan isaaq zeenuu minaamniin kan jedhamu sun immoo rakkina qabdi jettan ati yoo jaallatta ta'e immoo akka nam tokkotti qajeelaan ni kaayida dhufuu yoo fuudha ta'e malee sobdee waan oowwaa jiraate immoo jira jedhee isaaq zeenuu ni jedhamtus soba kana nash qaabbatanii